Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan ta'e isin hageessu jechaa viidiyoo gabaabaa bareedaa yuutuubaroonni hunda barbaachisu tokko qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoon keenyaas yeroo baay'ee yuutuub chaanaalii banannee hojiitti eegallee viidiyoo yeroodhaan yerootti guyyaan ol baasutti bu'aan isaa maalii kan jiru egaa yeroo gabaabaa keessa guddachuuf wantoonni godhuu qabnu keessaa baay'eetu jira. Isaan san keessaa hanga tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Kallattumaan hordofaa jechaa warri Astaayituu subscribe godhuun chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan akkasumas chaanaalii keenya jalatti kan argamu gruupii telegiraamaa tabanneetu jira. Gruupii telegiraamaa kana ijoollee Oromootaan biyya alaatii jirtu hojii walii galee bannee gruupii tana jooyin godhaa isiniin jaa. Kallattumaan gruupiin tun yeroodhaaf piraayiveetiidha hangaan paabliik godhee gadhiisutti adimiinoota jira. Adimiinii namootaan godheetu jira. Namoota saniin wal qunnamtanii yookiin anaanis wal qunnamtanii aadi isin godhuun hin danda'an isiniin jaa. Or telegiraama baanaruma yuutuub chaanaalii kiyyaa jalaan hirkattanii haruma salphaa ta'een jooyin godhuudhaan wal guddifnu isiniin jaa. Yeroo baay'ee yuutuub chaanaalii banannee yeroo ittiin hojjennu viidiyoon guyyaan ol baasuun bu'aa guddaa qaba. Viidiyoon guyyaan ol bahu bu'aa baay'ee guddaa qaba. Sababni isaas yeroo viidiyoo sunee zimjannee hojjennu edit goonee ol baafnu yuutuub chaanaalii keenya jalatti viidiyoo mataa keenyaa taanaan yeroo tokko osoo tineen viidiyoomaan ati beekne viidiyoomaan ati quban qabne viiyuu guddaadhaan chaanaalii keetiif beekamtii guddaa sii kenna. Viidiyoon ati shakkine viidiyoon ati viiyuu guddaa fi horii irraa hin hirkadha sabskraayibii naaf fidettee yaannerraa viiyuu guddaa argachuudhaan yuutuub chaanaalii kee ittiin biraandii beeksista. Yeroo baay'ee waan akkasiitu jira. Viidiyoo yeroodhaa yerootti hojjettanii ol baasuun isin fayyada. Saniifuu guyyaadhaan viidiyoo hojjettanii ol baasuun isin fayyada. Akkasumas gama duraa irratti akkanatti viidiyoolee viiyuun isaanii gabbu'an akkanatti gama duraa irratti gootee hidhachuun baay'ee murteessaadha. Isin barbaachisa. Siistamoota barbaachisu hunda guuttattanii yuutuub chaanaalii keessaniif viidiyoo yeroodhaa yerootti ol baasuun baay'ee bareeda. Akkasumas yeroo dhaabbataa yeroo wal fakkaataa yeroo murtaawaa namni irratti eeggatuu fi chaanaalii keetiif maamiloonni chaanaalii keetii viidiyoo inni ol baase jennee irratti eegan yeroo wal fakkaataa ta'uu qaba. Ispeeshaalii warreen viidiyoo adda addaa hojjettanii ol baaftan yeroo namni boqonnaa irraa xumuree galee ittiin taa'ee yeroo bashannanaa ta'uu qaba. Gara galgalaa kanatti yoo viidiyoo baay'ee gadhiiftan baay'ee bareedaan isiniin jaa. Akkasumas namoonni chaanaalii kiyya jalatti gruupii telegiraamaa kamitti jooyin gooneettan akkanumatti chaanaalii kiyya baanarii irra dhufuudhaan gama harka mirgaarra ni jira. Feesbuuk, yuutuubii akkasumas telegiraam, tiiktook ni jira. Telegiraamaa mallattoo jettu irratti kilik godhuudhaan jooyin godhuu ni dandeessanii isiniin jaa. Egaa yeroo hunda guyyaan viidiyoo ol baasuun isin fayyada. Viidiyoo ulaagaa isaa guuttate kanatti taayitilii isaa sirriitti barreessitanii akkasumatti diskiripshinii isaa irrattis wantoota murteessoo guuttanii akkasumas yuutuub tambinaliillee bareechitanii hojjettanii akkanatti iddoo tambinalee irratti ol baafatanii akkasumas yoo pileeylistii qabaattan kiriit godhatanii pileeylistii keessan jalatti ulaagaa waa hundaa guuttanii taagiillee akkasumatti taagiillee keessanillee bareechitanii akkasumatti waa hundaa erga xumurtaniin boodatti next jettanii viidiyoo ulaagaa isaa guuttate kan yuutuubiin isinirraa barbaadu guyyaan gadhiisuun dirqama barbaachisaa. Yeroo ol baaftan iddoo kanarratti paabliik erga gootaniin booda seexaas instant premium iddoo kanarra bu'uudhaan akka viidiyoon keessa yeroonii fi ol baaftanii parsantii 100 xumure aploodiin nama hunda biratti upcoming jee dhufaa nama hundaaf bu'aa qabaa yeroonii fi akkasi dhufusanii hedduu bareedaan isiniin jaa. Kana yeroo hundaa viidiyoo yuutuub chaanaalii keessan irratti yeroo wal fakkaataa irratti guyyaadhaan viidiyoo ol baasuun bu'aa guddaa qaba. Viiyuulee isiniif argamsiisa. Sabskraayibii akkasumatti isiniif fida. Irratti hojjedhaan isiniin jaa. Har'aaf kanumaan yeroo itti ol deebinutti nagayaan tura.